السلام عليكم. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: العاقل من ميز نفسه فغالبها. وانجى ابن حزم نما عاقل جتون، حيون ما جتون، قميسنا ما جتون، نما قرتي لبو إفيتنا قرتي أفتني أف قمقمي لبو ساتنا خيسة إف خيسة هجيسا خيسة دلقا يخان وان همتو إرئنا توكو نما إفي باسيجي حيونا ما جتون آكلنا ما جتون بيخانا ما جتون نما لبو ساتنا قرتي فتشي أف قمقمي هرنا إفي باسيجي نما آكل جتون نمني أفتني أف قمقمي إرنا أفي باسي آكلنا ما تيجي namni of gamaggamee of laalee of fattashee irrina ofirraa dhabe namni kun nama dadhabaa fi nama gowwaa yookaan nama wallaalaa nama sammuunsaa guutuu hin tahin kan humaa yaaduu hin dandeenyee jedhuuba namni kun akkamitti jennaan namni tokkolleenuu ilma namaa tahee irrina dhabe hin jiru. Namtichi of gamaggamee hir'ina ofirraa dhabe wahuma lama jedubbiinsaa yookaa mataasaatu sammuu isaa laaftuudha. Of gamaggamee hir'ina yookaan dogongora qabu yookaan cinaacha jallaa isaa ofirraa baasuu wanni dadhabeef mataa isaatu guutuu miti, aqli isaa guutuu miti. Tanaaf of fattashee of keessaa hamtuu baasuu dadhabee je. Yookaan ammoo namni kun nama gowwa, nama wallaalaadha. Fokkinaa fi hammeenya dogongora qabu hundaa'uu bareedatti lakkaaweeti hamtuu fi gaarii adda baasuu wallaalee waan dalagu fokkottuu hunda gaaritti hisaabee gaarirraan jira of seehee ani gartee gaarii malee hamtuu hin qabu jedhee of hisaabe gaaritti kun ammoo irra dadhabinaa fi irra hamtuu jiruu yookaan irra hamtuu yaada yookaan amala xabi'aa ilma nama gartee nama xabi'aa akkasii qabuuti je jiruu isaa guutuu keessatti namni kun beekaa yookaan nama qulqulluu yookaan nama guutuu jee waan if hisaabuuf if lakkaa'uuf dogongora fudhachuudhaaf guutamee waan jiruuf irru namaatii fi irra dhiphuu namaa yookaan irra laafaa namaatii jedhuuba. Kanaaf namni guutuun nama aqala jechuun nama of gamaggamee irrina dogongora irra jiru of keessaa baasee waan saasan surreeffate. Ammoo namni tanamaa argu tabadii namaa xiinxaluu danda'u irrina namaa baasuu danda'u hammeenya namaa xiinxaluu danda'u mataa isaa kana keessaa waan tokkollee baasuu hin dandeenye ammaaliin qaba meeyoon qabadhe takkana baasi namni jedhu kun namni kun nama dadhabaa mataa isaatuu gamaggamee irrina if baasuu hin dandeenye mataan isaa hir'ina mataa isaa baasuu dadhabe laafina mataa isaarraa yookaan ammoo nama gowwaa fi wallaalaa hamtuu fi gaarii adda baasuu hin dandeenye fokkina hammeenya amala isaatii fi hujii isaa gaarii seehee kan gaaritti hisaabee karaa gaariirra jiraachutti of lakkaawee jaanduuba. Warra akkasiirra rabbiin hin godhin warra tamataa isaa hamtuu isaa of gamaggamee karaa sirri irratti of tiisu kan hamtuu irra jiru of ilaalee if duuba irraa deebi'u rabbiin haa taasisu. Salaamu alaikum.